ati waaquma bara hundumaa hingeeddaramtu bara hundaattu. Waaqayyo gaa'ilaaf qabu maali? Gaa'ila kana gaariidha jedhee ilmaan namaatiif kan kenne Waaqayyo gooftaa maccaati. Kufaatii ilma namaa booddee wantoota faalaman keessaa gaa'illi tokko jechuudha. Rakkoon gaa'ila baay'ee kaayyoo isaa dogoggoree jira jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoo guddaan gaa'illi hiikamu parsantii guddaan rakkoo walquunnamtii saalaati. Abbaa manaa alatti, haadha manaa alatti walquunnamtiin saalaa kamtuyyuu cubbuu. Teeknooloojiidhaan kan dhufe, waan adda addaatiin kan dhufe kamtuyyuu cubbuudha. Cubbuudha. Kaayyoo Waaqayyo uume kanaa alatti cubbuudha. Gaa'ila dura walquunnamtii saalaa raawwachuun hin danda'ama? Cubbuu moo cubbuu miti? Gaa'illi bu'uura waan hundumaati. Gaa'ila hiikuu booddee tajaajilli tajaajilamu tajaajila akkamii? Uffata duwwaatu jijjiirama baay'isawee. Gaa'ila akka jijjiirruuf sagalee Waaqayyoo nuun eeyyamu. Dhaloonni kuni dhaloonni asii siiqanii achii siiqanii achi deeman kuni akkamittiin kufaatii kanarraa akka of eegan mee dhaloota gara gaa'ilaatti dhufanis dhaloota gaa'ila keessa jiranittis akkamittiin gorsitu? Amma lubbuudhaan biyya lafaarra jirrutti kan keessa jiraannuudha. Gaa'illi jechuun malee taanaan nan jiraadhaa ta'uu baannaan nan dhiisaadhaan kan itti seenamu miti. Waldaan kiristaanaa gaa'ila lama ni eebbifti. Akka jechuun koo nama gaa'ila takkaa godhate lammaffaarra deebitee immoo yoonni kan biraa fidate hin eebbisti. Yoo eebbiste wanti kun sirriidha moo sirrii miti? Sagaleen Waaqayyoo walii kuunan jibba gatii jedheefi wanta Waaqayyo jibbee in ta'a jetteetti walii galtee raayit gochaa jirti jechuudha. Nama hiikee dhufe in eebbisti jechuun waldaan kiristaanaa sirrii goote. Warri kaanis warri koomeerra of ejjechaa jirtan, warri karaa barbaadaa jirtanis kottaa baqa godhaatii kottaa waan jechaa jirtu fakkaata waldaan kiristaanaa. Hiikee dhufe taanaan seera dubbii Waaqayyoo cabseera namni sun. Cabsitee itti namni sun. Tarkaanfii hadhaasa ta'u, haa jibbamtus, haa ari'atamtus wanta wangeelli jedhu gochuu qabdi waldaan kiristaanaa. Waliin dha'uun irra jiraatu waldaan kiristaanaa. Geggeessituutti waldaa kiristaanaa ejjennoo wangeelaatiin waldaa kiristaanaa geggeessuu qabu jechuudha. Qooda gaa'ila sana walitti fidanii, gorsanii, ifatanii, leenjii barbaachisu, barumsa barbaachisu kennanii fi lamaan isaanii gaa'ila sana fayyisanii hin rakkattee baga hiikamte. Hin rakkatee baga hiikamee jiru. Kun wangeelaa? Amala seetu rakkisaadha. Amala isaatu rakkisaadha. Hin furamtee, hin furamee, hafuramtu, hafuramuu jedhanii warri kana godhanii faallaa dubbii Waaqayyoo deemuun jedhan. Namooti rakkoo akkasii keessa jirtanillee asumaan ergaa isiniif ta'a. Waaqayyo sin dandeessisaa danda'a. Ijoollee keessan hin bittimsinaa. Ijoollee keessan bineensaaf hin godhinaa. Isinitti hin fakkaatin. Isinis hiittanii bor heerumuudhattu yoo ta'e inni isin bira dhaxxanis namuma. Inni isin itti heerumtanis namuma. Inni isin fuutanis namuma. Amala biraati isin eega. Hin gowwoominaa. Kanaaf wal danda'a. Gatiittii waliif bal'adhaa. As biyya guddatan keessatti warri kaanii maatii gargaaruudhaaf jedhanii abbaan manaa amma fakkeenyaa fi abbaan manaa obboleettii haadha manaa fuudhaa. Haadhi manaa immoo obboleessa abbaa manaatti heerumte gara biyya kanaafitti. Garuu gaafa kana godhanii leegaalii godhanii walii kaniitu divoorsi godhaniiti jechuudha. Divoorsi erga godhanii booddeeti kan isaan kana raawwatan. Inni kan biraa immoo faayidaa argachuudhaaf jedheetu ilaalagaa gaaffii lama iddoo kana faayidaa argachuudhaaf jedheetu singil maamii jedheetu divoorsi godhee ta'a. Gargaarsa mootummaarraas ta'e karaa garaa gargaarsa argachuuf jedheetu jechuudha. Faayidaa argachuudhaaf jedhanii kana godhu. Kun cubbuu moo cubbuu miti? Gama dubbii Waaqayyoo yoo dhufne immoo walii kuudhuma fuula Waaqayyoo duratti. Gama wangeelaatti gaafas deebinu
Adiin adiidha, gurraachi gurraacha. Adiidhaan gurraacha jechuu hin dandeenyu, gurraachaan adii jechuu hin dandeenyu. Fuula Waaqayyoo duratti cubbuudha. Sobi sobuma ka hin gowwoominaa. Mana keessanis qaawwaa seexanni itti galee keessa taphatu qaawwaa hin baninaafi. Dargaggootaaf shamarraniif wanti dhaamuu barbaadu qulqullummaa keessan eeggadhaa. Abbaa manaaf haadha manaadhaaf immoo dhaamsi an qabu amanamummaa keessan eeggadhaa. Abbaa manaaf amanamaa, haadha manaadhaaf amanamaa. Ijoollee keessaniif fakkeenya gaarii ta'a. Walii keessaniif fakkeenya gaarii ta'a.